ta'us waggoota lamaan darban keessatti sarbama mirga namoomaa uumamaniif qaama kamtu itti gaafatama laata? Amma sarbama mirga namoomaa kunneen qorachuuf wanti godhamaa jiru maali jechuun BBC'n Komishinara Komishinii Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa Dr. Daani'el Baqqalaa gaafateera. ሁለት ነገር ነው በአሁኑ ወቅት ለማድረግ የምናስበው አንደኛው yeroo ammaatti nuti wanta lama gochuuf yaannee jirra. inni jalqabaa waliigaltee nagaa kana booda qabinsi mirga namoomaa maal fakkaata kan jedhuu fi adeemsa isaa keessatti sarbamni mirga namoomaa akka hin uumamneef ordoffii taasisuudha. inni lammataa sarbama mirgoota namoomaa waggootii lamaan darban keessatti qorannoo fi gabaasa keenyaa fi kayyuu inni irratti hundaa'uun bulchiinsa ce'umsaa hundeeffamuu irratti wanti hundi haala seera eeggateedha. kan qorannoon seeraatti gaggeeffamedha, kan namootaa fi naannolee miidhaman deebisee hundeessuu danda'udha kan jedhu irratti ta'a. kanaaf qorannoon kana booda taasifamu qorannoo sarbama mirga namoomaa qofa osoo hin taane qorannoo yakkaas ni ta'a. kanaaf xiyyeeffannoon keenya bulchiinsi ce'umsaa kun kan dhugaa ta'e, iftoomaa fi haqa qabeessa kan ta'ee fi hojiirra kan oolfamudha kan jedhu irratti hojjechuudha. waliigaltee nagaa kana booda bulchiinsi ce'umsaa hundeeffamuuf jiru kun haqa qabeessa kan ta'e ta'uu qaba yeroo jennu maal of keessatti akka qabatu Dr. Daani'el akkanaa ibsaniiru. ከግጭት አውድ ወጥተው ወደ ሰላማዊ ጎዳና በሚሄዱበት waldhabdee keessaa ba'amee yeroo adeemsa nagaatti deemamutti sarbama mirgoota namoomaa yeroo waldhabdee kanatti uumaman maal goonuu gaaffii jedhuuf deebiin kan argamu bulchiinsa haqaa yeroo ce'umsaa keessattidha. bulchiinsa haqaa yeroo ce'umsaa kana keessatti wantoota ijoo afurtu hojjetamuuf yaalama. inni jalqabaa dhugaa barbaaduu fi adda baasuudha. inni lammaffaa namoota miidhaman deebisanii ijaaruu fi tumsuudha. inni sadaffaa sarbama mirgoota namoomaa gurguddoo irratti himatni banamee yakkamtoonni itti gaafatamuu qabu. inni arfaffaa ammoo dhimmi akkanaa irra deebiin akka hin uumamneef biyyattiin fooyya'insaa fi jijjiirama akkamiitu ishee barbaachisaa kan jedhu qorachuu fi hojiirra oolchuudha. kun qajeelfama seera yookaan heera sirreessuu ta'uu danda'a. dhimmoota ijoo arfan kana haalli itti hojiirra oolchuun mirkaneessitu bulchiinsa haqaa yeroo ce'umsaa jedhama. kun akka gorsa keenyaatti waliigaltee